ilmoon isaatiillee dhalatti ni guddatti rabbii guddise jechuudha. Yoo ilmoo dhalattee bakka geessu taate dhalattee bakka ni geessee ni guddatti jechuudha. Abbaan irraatu yeroo osoo namni guyyaa takka sammuu xiyya keessa na dhuftee wanni akkanaatu ni dhuftii ayyaanjii sammuu xiyyatti himee hin beekne jechuudha. Waan kana narratti fageetime maaliif isa barbaachisa koomenti maaliif jechuudha. Yoo hojjeta ta'uu barbaade dirree beektumu ana hojii bollolee dhugaa jirtu san lafa kaayyatee na dhiisee deeme anillee nama kiyya beekeeti takkasfadhaan ture osoo bakka nani quban qabne karaanee na dhiiste hatta hanga mana arabaa fi aramnilleen maallaqa jecha darsana meeshaa nani qabu meeshaa manaan irraa qabatutti na dhiistee deemuu fi قلبي نجت متات للرجال عرفت ونطرون قوده في هذه هذا مجران في كل كلتهم مالفي نمني نما راجيسيو خنوبوت نكرات جباتي دي سيبراندي بجورا آتينا دي تدي ماتي لكن بكا نمني يانتي سلاغرو جيبا سراركي آنتي هنگم تكنا قبدا ياني هنگم تكنا دوبا خرورة فتاتي بيخي الرسر مردتين دوبا خي بيخي فتيمي جودا ترادان توري قفلتين وجتابتي جيبو سون سران أركين بكخانا نقول هيتي فتو غلطومي هاني زنجو تكن قبو أرى برندانا ما غلوس بكم بربادي غلوس ويا أرى خانا نمان دبرسي جودا يروفي ركو يروفي مليني دبرتي جودا دبرسا خانا وار بيرا غافا دبري جودا غافا ساتي بياني إن شاء الله والله اللي جودا ركون قبو وما تيمتي ونقدان نجيان ربنا يخي هذا نباسي إنن وانين دبرت كن قبو أقول لي بيلي داري لي وانين وان فريون دبلي ويارفنا دبرت خيسا دبري بكبران مانجا ما تمتي أتقال ميدو جزاخي رب سيفا خبلو كان أنا بسر اللي هم نقبو أتديرا تاتيتو نشوتي نتت أبتي أكاشان قلتي بكانا خيسي فيلمين الرديت أشودا وايد وصرها صوم برباد قرو أتيس نبي تانتي في نمني نديها تولي نبي خان أولا خينيتي في نموني نافسيس نبي خبلا نبي خانتي في قرو خانا قوتي دي مخاتي في الدوغالة جزاك ربي سي خفل والله وما ركون قبو جولا هرس النبي مالي جاللا توس النبي هرس النبي مالي فدي فلديس في الراتي كان نغون جولا هدو غلطو ركون قبو والله الله جولا نافتي بكولين الرجينو غلطو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تتاغ بنت تخيق على ودود الدنيا جرتنا كنيه في قبدني جرتني جباتني سنجت الحمد لله ارم أرى جوان قلبي هدو قلبي نما جابسو بقى نجرامي يعني فيديو خنا مرو لين دندو غرو هيون دنتي هنگن دنتي اسني في نرهام ريچودا اكو مسين بيتان منن تو ريچوداني من رانا ريچو عارفون فيلمين ردلغي من رانا باسيچودا مالجي كان سني من بخروا دبچوبي منرة نباسي تشوف المين الرد لقيه منرة فيلم عن نباسي تشولا أصلاً نيجندنا ما جرو حاسو لندن دو مال الجنان بقى يبقى بندن دو أنتي بي أصلاً نيجندنا ما جرو أكمل قواتي تشولا جارتين تيجون مال رجراتي أكمجراتي مال أكمت هنديسي ديما جي أسو نبيا نجرجولا بكانني أكنا جرودي جو أسو نكنماتي دلغت ديغلو انتن ديني جولا
arroson waan ji'a xixiqqaadha jechuudha. Ilmoota xiqqoo karaa qabaadde kana duras na beeytan yani gaafanne silaa nadhiisee deemee karaa barbaade deemee sanoo jechuudha. Ji'a meeqa siiriitti godhanii maal ji'eetiin kophaatiyya mana keessatti illee waan na barbaachisu godhadhee kophaatiyya jiraachuu ture jechuudha. Sanuutti dabartee garuu rabbiin bakka kanaan nagee alhamdulillah arrallee deebi'ee jechuudha. Arifoon akka namni obboleetii dhalaa qabu waan akkana namarratti dalaguun dhiisitii namni obboleetii dhalaati hojii dhalate namni dhalaarraa dhalate waan akkana namarratti hin dalagu jechuudha. Gara jabummaa akkanaati hangan takka gara natti jabaata bakka kanaan nagaa jee takka yaadiin beeku jechuudha. Garuu baararra jira. Baararratti nama dawulee nama gaafadhee namni sagalee naa qabe sagalee sanillee barbaadan isin dhageessisa jechuudha. Namni sagalee naa qabe baararra jira galee jira jechuudha. Itoophiyaa galuufi kana hunda maaltu barbaachise yoo duraan na wajjin jiraachuudhaaf karoora hin qabaanne obboleettii tiyyaasii wajjin jiraachuuf karoora hin qabu yoo hin dhalini ji'ee na dhorkuu qaba ture. Silaa akkas ji'ee baafachuullee yoo isa ulfaatu ta'e akka nama takkaatti ayyaana amman dhalluuti dhalli osoo hin taane amman dhalluuti gisee yaalee namicha dhallaa ji'ee osoo na dhorkee arra lubbuuti yaani gabbeetiin dalagadhee bakka barbaadee jiraadhee akka barbaadee jiraadhee jechuudha. Amma kun isin nagartan ani ta'eef jechuudha. Dalagachuun danda'u mana arabaati. Wanni nani qabu wanni nani kophaa qabu hin jirtu jechuudha. Wanni takka wanni nani kophaa qabu hin jirtu. Wanni ani kophaatti yetti achi kaayyadhee qabu takka hin jirtu jechuudha. Wanni nan qabu asoo nani quba hin qabne asoo nani itti yaadiin fudhatee deeme jechuudha. Maalitti jiraatti akkamitti jiraatti jechuun guyyaan irraa kun akka fedhees ta'ee numa dabra baru guyyaan biraa waan ta'eef laakiin har'anni kana godhee deeme baru wanni biraa dhufuu danda'a guyyaan biraa bareedaan dhufuu danda'a. Har'a ilmoon isaa kanneen bira dhiisee deeme tun baru guddattee abbaa keeyyachuu waan hin oodamne illee ilmootiyya ji'ee dubbatu waan hin oodamne laakiin dila kana namni wal muruu maaliif barbaachise dila kana guutuu ani maal godhee inni garaana jabaate haa deemuu maaliif deemtan jiru deemuu isaatiin miti ani. Laakiin hangam takka dila kana maaltu dila kana guutuu akkanni akkana filimina irra dhiqu maaltu isa godhe jechuun ani yoo namni dila san qabaadhallee obboleettii tiyya intala dhalaati jee sakhii yoo qabaatu taatellee xiqqishuma takka illee naaf yaadee maallaquma arabaallee jechuu karaa mana arabaallee narraa kafalee deeme arra waanin jee dubbadhu takka hin qabu galatoomii maleedha. Laakiin darsa mana arabaa keessa na dhiisee jechuudha. Kan maallaqa arabaallee narraan kafaleen waanin hin qabu fudhatee gizeenii fi na dhiisee deemu akkam akkaan ta'uu barbaade shaara irratti akkan dhaluu barbaademu akkamitti akkan jiraadhu barbaadeeti akkamitti akkan hin jiraadhu yaadii teenne jechuun namni wal beeku kana guutuu anammoo maal jee akkanaas maal jee akkan dhiisuun beekuu rifadhee guyyaa waan wallaale nyaataa dhugaatii wallaalee waan hin jiru wallaalee bobbaagal wallaalee waan hin keessa jiru hin beeku jechuudha. Garuu jaalatteetuma sittolee si gammachiisee yoo waan kan qaguute taate galatoomii siin jaa viidiyoo biyya kana yoo agarte jechuudha. Hedduu takka galatoomii guyyaan irraa baruu miti akka har'aati tunu dhiistee deemtee kana keessatti teenyee sinneeyinu guyyaan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef jechuu ayyaana irraati isii huma hin qabne waan hin qabu fudhattee mana arabaa gugguwaa keessatti olaanaa wallaftee na dhiistee deemte kun naafeeti ilmoo abaluu wal beena jechuudha. Qaceella wal beena galatoomii waan isin juun qabu anis waan isin jaaladhuuf waan isin kabajee si amane abbaa mana kiyyaati jaarsa kiyya jee si amane bakka kana si waliin kee ati garuu kana gootee deemte hedduu galatoomii waan isin juun qabu. Ilkoo dubbachuu hordoftoota amantoota kiyya dubartoonni akka kiyya narraa fakkeenya fudhadhaadha.
maaliif isinis dhalaanis biddeen arra narra beekuun baruu isinirra bu'uu danda'a. Dhiirti jechuun namoonni agartanii jechuudha tanuma fakkeenya narraa fudhadhaadha. Hadaraa wanni narra ga'e kun akka isin biran keenya wanni isin injuuta kan jirtu dhugaa dubbachuu fi ani waan biraatiif illee osoo hin taane viidiyoo kana kan hin mare dhugaa dubbachuuf namni hedduunis viidiyoo kiyya kan harkee kanatti gammadu ni jira hin beekaasi. Kanuma harkaniin gammadan san garuu ol biyee dubbachuun dirqama natti jechuudha. Warri gammadanilleen ayyaana kanatti ol baatee akkana taatee jettanii warri gammadanilleen isin gammachiisee yoo isin gammachiisetti gammadaadha biruu isinis qunnamuu danda'a waan ta'eef kun haala jireenya carraadhaan carraa kiyyaan namute haa galatamu garuu inni inshaallah yoo haqa walirraa qabaannee naaf inni dhugumaan guyyaa takkallee taatu jaalala wajjin jiraanne inni dila kana guutuu garaan jabaatee ila hangaananii akkamitti jaatiin tiyetuun guyyaa hanga kana ji'uma kanaa akkamitti dabarsitii ji'u osoo naaf yaadin dhiisee deeme hedduu haa galatamu. Namni wal jaalatu yoo akkana wal godhe jechuudha rakkoon qabu jechuudha. Maaliif wanni hundi ni dabarti wanni hin dabarre hin jirtu guyyaan irraa ni dabra. Akka fedhees tahee jechuudha numa dabarsaa numa dabra jechuudha. Bakkan barbaadettis jedhee akkan barbaadettis jiraadhee numa dabarsaa garuu ati hedduu galatoomi kana na godhuu keetiif ilmooteetan anagaraa jirtu tana tanaaf maal yaaddeeti isii tanaan booda maal jechuu yaaddeeti akkam jettee booda ilmooti tanoo ilmooti yaadtee nagaafachuuf akkam yaaddee dila kana guutuu anarratti daleedii filmii daleedii deemte jechuudha. Hedduu galatoomanis injuuta kan qabu asoo nani ala jiru quban qabu waan takkaan sirraan dhageenya jechuudha. Namni dawwalee gizee natti himu akkana ayyaana arifoo nadan jiraa galuuf deemaa gizee naan jaan dhugaan seene amanuun turre gaafanii fi deebi'anii namaatu mana keenfee hulaa bane meeshaa guru jira gaafa naan jaani gizeen dhufu amanuun dadhabe deebii gizeen asii dawwalee gaafa dullee deemee jira dhugaadhaa naan jaani telefoon isaan dalagu online irra hin jiru. Galatoomii humaatii miti hin dabarsii guyyaan irraa kunis ni dabra jechuudha. Laakiin ani waan isin juuta kan qabu jalalaan asii qabu fi kabajaa ansi amanuu fi tu bakka kanaan dhagee jechuudha. Arra osoon si amanee sirraa ulfaa'ee si wajjin jiraadha jee waamee qoradhee si waliin gattaa'uu baadhee ana akkatti mimaan irraan bistu ture jechuudha. Hedduu galatoomii qaarrana dukkaneessitee deemte boru naayifuun waan hin loolamneef arrana dukkaneessitee deemuutus boru naayifuun afaan qabu jechuudha. Hedduu takka galatoomii siin jaa jazaa kee yoonan dhugumaan jechuudha. Dhugumaan haadha ilmooteetii ta'ee ati anaa ol fagaraa qabu anaa mana arabaa dalagachuun dandeenye dadhabdee mana galtee mana jirtu nadhiistee akkanatti rakkoo tana keessa nadhiistee na biraa deemte waan hin qabu fudhattee jechuudha. Nadhiistee na biraa deemte guyyaan kun ni dabra galatoomii rabbi irratti naafinni rabbi irra waldhiisne jechuudha. Ilma namaa osoo hin taane anarra sii kana na godhe jeetillee waan takkaas hin godhu waan takkaas hin murteessu. Waan takkaas hin balleessu jechuudha. Maaliif silaa waa godhuu barbaadii wanni godhu hedduu jira. Maaliif naafati nama biyya takkaa ta'e waan ta'eef laakiin waan takkaas godhuun barbaadu waan takkaas hojjechuun barbaadu galatoon. Jazaa kee garuu naafati akka jaarsaa jaartii rabbumaa beekaa naafati jazaa kee garuu rabbii irraa hin eeggadhaan rabbi siif kafala galee kan ilmooteetii. Ammoo inshaallah bismillah gaafa nagiyaan adda bihee rabbiin nagiyaan adda na baasee gaafa san jechuudha. Naafeeti gaafa sanii walitti eebina inshaallah dhugaa dubbachuuf hordoftoota kabajamtoota kiyya bakka if qabuu hin dandeenye sanumaaf hin ba'u jira jechuudha. Hedduu takka na dhagaamee ni rifadhee waan hin haasoofi waan hin dhiisuu wallaalee jechuudha. Anamma dhaluuf illee ji'a takka qofaan naafe jechuudha.
baat 8 jira kana gubbatti isaanii fufuu rabbii khiyana giyaanni khijee rabbii kana dhutti arifoon waan inta narratti lageen biraatii mee hedduun jaaladha hedduun kabaja rawaa hedduu dabarsee hojiin askee galatoomuu garuu inni galanni khiyee bakka kanaan naadii jechuudha soorata guyyaa biraa qabaachuu baadhee jaartii isaa ta'uu baadhee alagaa ta'uu akkana na godhaa jii hiyyaanne isarraa'ee rakkoon qabu hundi ni dabartii dhugaa dubbachuu fi wanni isin naa gootan yoo jiraatte du'aa yommuu naa godha ayyaa rabbi nagayaan si ayakuu nagayaan si qeeb kalama si godhu jaati du'aa naa godha nagayaan addana baasnaan rakkoon yeroo fi malee ni dabartii inni waan hin dabarretti fakkaatte maallee ni dhuma ilmi namaa garuu hin dhumu maallaqa jechuun waraqaadha addunyaa ni dhumti namni garuu hin dhumu inshallah nafi arifoon jechuudha addunyaa tanarratti teenyeetuma jechuudha akkanuma wallaalla isa inni akka goo fi ani isa akka goo waa jiraadhee fi waa du'eef jechuudha akkan isla na dhiisee diimee jiruu tana na gulguleessee na dhiisee na biraa diimetti waa jiraadhee waa du'ee walumaan laalla jechuudha isa akka geenyu rakkoon qabu maatii miti anis dhalaadha garuu anis dhalaadha tanni ni ganaa fuudhu ta'us dhalaadha jechuudha hundaafuu rabbii khiyyaratti hin dhiise jechuudha nama takkatti illee ni maduun nama takkatti illee wanta hin jiru jechuudha rabbi irratti ni sadiise rabbi naaf isa waliif fidee waliin bultii nu jaarachisiise diya nama kana keessa dhufee osoo nafaan hin beekne waan takka hin beekne isa mataa qabadhee hoggaa meeqa isaa waliin jiraadhe waliin nu fide jechuudha rabbii sanirratti ni sadiise